akkam jirtu fayyaa qabdu kabajamtoota fi hordoftoota koo annagaan qaba galata rabbii egaan kabajamtoota hordoftoota koo akkuma samuuna kanarraa jalqabdanii dhaggeeffataa turtanii mana Sumayyaatittis mana Sayidootittis dhagaa turtanii Sayidoon akkuma beekamu ani ilmaan kiyya gatee hin taa'u bakka isaan jiranitti deemee barbaaduun qaba jedhee bakka isaan sila itti argaman sanatti isaan barbaaduudhaaf deemee ture. haa ta'u malee magaalaa isaan duraan keessa turan san keessa dhaqee isaan argachuu hin dandeenye. ammas immoo deebi'ee magaalaa sana keessaa bahnee jirraa nuti gara biraatitti deemnee jirraa karaa gaxariitti gallee jirraa kan jettu Sumayyaan viidiyoo hojjettee turte. egaa viidiyoo ishee sana caqafatee innis immoo bakka isheen jirtu yookiin immoo maatii ishee bira akka jirtu himteetii turte. maatii ishee biratti ishee argatuudhaaf ishee barbaada deeme. egaa guyyaa gaafa takkaa erga gaafa Sumayyaa fi Sayidoon walitti dhufaniiti mana maatii ishee dhaqee hin beeku. manni maatii ishee kanas jedhee hin beeku. naannoon isaanis naannoo kana jiraatu jedhee hin beeku. egaa obboleessi keenya kun har'a immoo gaafa isaan jidduu jeequmsi uumamu yookiin immoo waliigaltee mana keessaa waliigaluu dadhabanii waanuma xiqqoo irratti afaan jala wal ba'anii gaafa walirraa gargar fagaatanii egaa isheenis gara maatii ishee imaltee innis immoo bakka isheen jirtu hundumaa ishee barbaada ishee duukaa hin imale. egaa amma kunoo isheen immoo gara maatii ishee deemtee bakkeen immoo maatiin ishee jiraatan gara jireenyi isaanii yookiin immoo lafti jireenya isaanii knock 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 dashing through the snow in a one-horse open sleigh o'er the fields we go laughing all the way bells on bobtail ring making spirits bright what fun it is to ride and sing a sleighing song tonight ho jingle bells jingle all the way oh what fun it is to ride in a one-horse open sleigh hey jingle bells jingle all the way oh what fun it is to ride in a one-horse open sleigh hey jabira jiru dhufeetii akka naannoo keessan jiru argaatii jirta waan ta'eef egaa garaa walitti hin jabaannu. waan fedhisoo taatu waliin nyaattanii waliin dhugdanii gaaris yalaas waliin argitanii jirtu waan ta'eef garaa hin jabaatinii siin jenna. dhugaadha hundi keenyaayyuu siinis jagnaa siin jennee jirra isaanis jagnaa jennee ni jirra. garuu immoo yeroo kanatti yeroon ebelu jagnaadha ebelu jagnaa miti ebeluun jagnaadha ebeleen akkasii miti jennutti miti jechuudha. dubbiin jabaattee jirti dubbii lubbuutirra geessee jirti jechuudha. sababa kana ta'eefuu garaa hin jabaatinii har'as borus nuti si kadhachuu hin dhiisne waan ta'eef sababni nuti si kadhannuufis tokko ilmaan sun akka urfatti hin facaanee fi lama immoo obboleessi keenya kunis akka nu jalaa hin miidhamnee fi sadi immoo atis immoo ilmaan kana faana boru akka hin rakkannee fi hanga har'aa umtuu borusiif hin ga'u waan ta'eef hanga harkaa qabdutti hundinuu mataarratti si baachuu danda'a. borummoo namni muka udaanitiin nuti gargaarsu hin jiru waan ta'eef boruufis har'aafis yoo yaanne gaariidhuma. kanaafuu har'a miidhamsi ati obboleessa keenya kana miite yookiin immoo abbaa warraa kee kana miite borusitti dhaga'amuu danda'a har'allee sitti dhaga'amuu baate. kanaafuu garaa hin jabaatiniitii inni darbe hundinuu darbeera waan ta'eef lafti lafa ramadaanati lafti lafa itti waan guddaa kana walirraan ga'an osoo hin taane waanuma xiqqoo irratti iyyuu namni garaa gaafa qir walitti jedhee kan waliif araaramudha jechuudha. kanaaf iyyuu nageenya buufadhaatii ramadaanni kun osoo hin bahin afaan nagaadhaan bifa jaalalaatiin ija bareedduudhaan wal ilaala hamaas walirra hin geessisiisina. kanadha kanan ani yaadu. kanaaf iyyuu rabbiin immoo yaada keenya fi muraada keenya namoonni isaan jaallattan hundi keessanuu rabbiin yaada keessaniif muraada keessan isiniif haa guutu. isaan immoo rabbiin jaalala kaleessaa dheengaddaa sanaa isaaniif deebisee jaalala bareedduu mi'ooftuu akka isaan waliin jiraatan rabbi isaan haa taasisu. hanga waan biraa qabannee dhufnutti nagaa fayyaatti nuuf tura. waan gaarii gurri keenya akka dhaga'uuf immoo du'aa godha hundi keessanuu akka amantaa keessanitti nagaa fayyaatti tura. namoonni haaraan gara chaanaala kanaa dhuftan subscribe gochuudhaan maatii keenya taatanii warri jirtan immoo like share gochuudhaan nu jajjabeessaa. nagaa fayyaa ta'a horaa bulaa deebana.